Yeroo dubbistan sirriitti dubbistanii firiin isin argattan garuu isin jalaa gadi bu'eera. Ani nan dubbisa garuu amman dubbisu qormaataan hojjedhu kan jettanii kan yaaddoftan. Har'a viidiyoo ajaa'ibaatiin dhufeen jira. Qormaata kamiyyuu salphaatti hojjechuu akka dandeessaniif tooftaawwan qo'annaa ja'an isinitti himu. Tooftaawwan qo'annaan isinitti himu kana hundumaa namni dhagee hojiirra oolchee viidiyoo kanarra baay'ee akka fayyadamu isinitti himuun barbaada. Dhumarratti immoo tiippiin isinitti himu jira. Inni ja'affaarratti isinitti himu baay'ee isin gargaara. Baay'ee qormaata hojjechuudhaaf qormaata kamiyyuu hojjechuudhaaf baay'ee isin fayyada waan ta'eef akka xumuraatti na wajjin turaa isiniin jechuu jaalladha. Warri YouTube chaanaalii kana subscribe hin goone subscribe godhaa. Har'a subscribe yoo gochuu baattan bor subscribe gochuun keessa waan hin hafneef amma subscribe yoo gootan gaariidha. Viidiyoo kana like gochuun jalqabaa. Tooftaawwan qo'annaa jiran keessaa inni jalqabaa fi inni baay'ee murteessaa ta'e active recall jechuudha. Active recall jechuun wanta dubbisne tokko saffisaan yaadachuu jechuudha. Barattoonni baay'een active recall fayyadamu osoo hin taane yeroo baay'ee passive recall fayyadamu. Passive recall jechuun gaafa dubbistan tokko kitaaba tokko akka gaazexaatti yookaan immoo akka asoosamaatti dubbisu jechuudha. Kun immoo wanta dubbistan sana diiteelii akka isin yaadanneef isin dhorka jechuudha. Active recall akkamitti nu fayyada yoo jettanii wanta tokko nu dubbistu erga dubbistanii booda kallattii garaagaraatiin dubbisuu dandeessu. Maybe nootii qabachuudhaan ta'uu danda'a, bifa garaagaraatiin dubbisuu dandeessu. Erga dubbistanii booda gaaffii tokkoof gaafachuu qabdu. Waan an dubbise kana maaliin hubadhe isa jedhudha jechuudha. Gaaffii baay'ee murteessaa. Wanta hubattan sana immoo maal gochuudha? Jecha mataa keessaniitiin ibsuu jechuudha. Kitaaba yoo ta'e, dabtarii yoo ta'e cuuftaniiti jecha mataa keessaniin wanta dubbistan sana ibsu. Gaafa kana barreeffamaan gaafa waan tokko ibsan immoo sammuun keessan wanta barreessitan sana hin dagatu waan ta'eef yeroo dheeraaf yaadachuu ni dandeessu jechuudha. Tooftaawwan jiran keessa active recalling baay'ee murteessaadha. Gaafa dubbistan caal jettanii dubbisuurra nootii qabatanii nootii erga qabatanii booda waan dubbise kana maaliin hubadhe jettanii of gaafattanii wanta hubattan sana jecha mataa keessaniin ibsu jechuudha. Tooftaan kun tooftaa baay'ee murteessaadha. Itti fayyadama. Inni lammaffaan immoo tooftaawwan jiran keessaa inni lammaffaa fi inni baay'ee murteessaan Pomodoro teekniikidha. Teekniikiin kun barattoota sa'aatii dheeraa dubbistaniif baay'ee isin gargaara jechuudha. Pomodoro jechuun afaan xaaliyaanii irraa dhufee timaatimii jechuudha. Hiikisaa barataa tokkotu teekniikii kana create godhe jechuudha. Bifa timaatimii yoo ilaaltanii ta'e mummuraa qaba miti gidduudhaanii mummuraa qaba. Kana jechuun time management yookaan immoo taayimii keenya akkamitti maanaaj goonee sa'aatii dheeraa dubbisuu akka dandeenyudha jechuudha. Saayinsiin akka jedhutti sammuun nama tokko daqiiqaa 30 booda erga waan tokko dubbisuu daqiiqaa 30 booda maal ta'a deemadha? Dadhabaa deema jechuudha. Dandeettii waa qabachuu isaatii dadhabaa deema jechuudha. Kanaaf Pomodoro teekniikii kan isin fayyaduuf tooftaawwan qo'annaa jiran keessa baay'ee isin gargaaruu fi sa'aatii dheeraa dubbisuuf keessattuu barattoonni sa'aatii 8 isaa ol dubbistan teekniikiin kun baay'ee isin fayyada jechuudha. Akkamitti teekniikii kana fayyadamna yoo jettan daqiiqaa 25 hin dubbistu, daqiiqaa 5 bireek gochuu yookaan immoo boqonnaa fudhatu, daqiiqaa 25 daqiiqaa 5 bireek gochaa ni dubbistu jechuudha. Akkasitti yeroo 4 yookaan immoo marsaa 4 erga dubbistanii booda yookaan immoo sa'aatii 1 fi daqiiqaa 40 erga dubbistanii booda boqonnaa daqiiqaa 30 fi isaa ol fudhattu jechuudha. Kana gaafa ta'u faayidaan inni isinii kennu tokkoffaa irratti sa'aatii dheeraa dubbisuu dandeessu. Sammuun keessan hin dadhabu waan ta'eef dadhabbii sammuu ni hir'isa. Xiyyeeffannaa cimaa akka qabaatan ni godha jechuudha. Appiin kun baay'ee si fayyada. Personaalee ani appii kana seeraan fayyadama. Viidiyoo isiniif hojjedheen ture Pomodoro teekniik kan jedhu jechuudha. Akka appiitti jira. Appii sana buufattanii taayimerii qabatanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf wanta dubbistan tokko sa'aatii dheeraa akka yaadattaniif baay'ee isin gargaara waan ta'eef gaafa dubbistanii bireekii fudhachaa yookaan immoo boqonnaa fudhachaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Barattoonni baay'een walitti aansanii sa'aatii 4 sa'aatii 5 dubbisanii erga sa'aatii 4 sa'aatii 5 dubbisanii booda wanta isaan yaadatan garuu wantoota muraasadha. Kun maaliif sammuun keessan biizii ta'a yookaan immoo sammuun keessan hin dadhaba waan ta'eef Pomodoro teekniikii fayyadamuudhaan tooftaawwan qo'annaa jiran keessaa gidduutti boqonnaa fudhachaa dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Appii isaa isiniif hojjedheen jira. Viidiyoo YouTube chaanaalii kana keessa deemaatti check godhaa isiniin jechuu barbaada. Inni sadaffaa fi inni baay'ee murteessaa ta'e immoo Feynman teekniik yookaan immoo self explanation jedhama jechuudha. Tooftaan qo'annaan kun kan uume saayintistii fi barreessaa beekamaa biyya Ameerikaa Richard Feynman kan jedhamudha. Yaadisaa wanta tokko
akka nama barsiisuu danda'utti hin hubanne taanaan wanticha sirriitti hin baranne jedha saayintistiin kun jechuudha. Kana jechuun wanta tokko hubachuu keessan immoo beekuu keessan kan ibsu wanta hubattan sana nama biraaf yoo ibsuu dandeessan nama biraatiif yoo wanta sana beeksisuu dandeessanidha jechuudha. Albert Einstein maal jedha wanta tokko hubachuu kee kan mirkaneessu daa'ima waggaa 10tiif wanta hubatte sana yoo ibsiteedha jechuudha. Karaa salphaatiin karaa namaaf galuu dandeenya. Kana jechuun dirqama namaaf ibsuu qabdu osoo hin taane wanta hubattan sana jecha mataa keessaniitiin ibsuu jechuudha. Fiimaan teekinikiin jechuudha. Yookaan immoo sagalee keessan ol kaastanii yoo nama argattan hiriyoota keessa wajjin diskas gochuu ni dandeessu. Garuu personaalii ofii keessaniin wanta hubattan sana jecha mataa keessaniitiin maal gochuudha jechuudha. Ibsuu jechuudha. Dubbachuu jechuudha. Gaafa kana tooftaawwan qo'annaa jiran keessaa kun maaliif isin gargaara yoo jettanii wanta sana sammuu keessan keessatti seef gochuu dandeessu. Yeroo dheeraaf akka yaadattan isin gochuu danda'a waan ta'eef fiimaan teeknikii fayyadamuun baay'ee gaariidha. Self explanation jechuudha. Ofii keessanii wanta hubattan sana ofii ibsu sagalee keessan baastanii jechuudha. Inni kun baay'ee isin gargaara itti fayyadama fiimaan teeknikiidha jechuudha. Inni kan biraa spaced repetitionidha. Yeroo baay'ee viidiyoo koo keessatti irra deddeebi'ee wanta dubbadhu yoo jiraate spaced repetition jechuudha. Teeknikiin kun waan dubbisne tokko yeroo dheeraaf akka yaadannu jechuun immoo short term irraa gara long termiitti wanta dubbisne tokko short term irraa gara long termiitti. Sammuun keenya gaafa wanta tokko seef godhu jalqaba irratti eessatti seef godha? Short term irratti seef godha. Short term irraa gara long termiitti kan dabarsu karaa spaced repetition jechuudha. Kana gaafa jedhamu rakkoon barattoota baay'ee maalidha? Spaced repetition. Kana gaafa isiniin jedhu barataan baay'ee hin dubbisa. Erga dubbisee booda wanta dubbise sana garagalee ilaalu. Kisiima tokkicha dubbisee jenna sammuun keessan wanta sana maal godha jechuudha? Ni dagata jechuudha. Sammuun keessan qabachuu kan danda'u gaafa wanta sana irra deddeebitanidha jechuudha. Kanaaf spaced repetition fakkeenyaan gaafa ilaallu har'a yoo waan tokko dubbistanii fakkeenyaaf saabjektii fiiziksii har'a yoo dubbistanii fiiziksii kutaa 11 chaaptarii yuunit 1 yoo dubbistanii yuunit 1 isaa har'a dubbistan san guyyaa 2 booda deebitanii ilaalu achi booda guyyaa 10 booda achi ji'a tokko booda gaafa ilaaltanii wanti sun yeroo dheeraaf akka yaadattan yookaan immoo short termiirraa gara long termiitti dabarsachuudha sammuun keessan. Appilikeeshinii kanaaf isin gargaaru isiniif hojjedheen ture Aankii appii jedhamu YouTube chaanaalii koo check godhaa. Viidiyoorratti akkuma argaa jirtan appilikeeshinii baay'ee isin gargaaru kana Aankii isiniif hojjedheera waan ta'eef deemaati check godhaa. Aankii jedhama. Wanta dubbistan tokko yeroo dheeraaf akka yaadattaniif appilikeeshinii baay'ee isin gargaarudha. Tooftaawwan qo'annaa jiran keessa spaced repetition baay'ee murteessaadha. Itti fayyadama. Inni shanaffaan immoo interleaving jedhama jechuudha. Inni kun immoo yeroo baay'ee barattoota saabjektii tokko irratti more focus gootanii turuu hin dandeenye saabjektii tokko irra sa'aatii 3 bisaa ol turuu hin dandeenyeefidha. Tooftaan qo'annaa kun maalidha? Saabjektoota garaagaraa wal keessa makuudhaan dubbisuu jechuudha. Kana gaafa jedhu fakkeenyaaf maatisii daqiiqaa 30 dubbistan achiin fiiziksii achiin baayoloojii achiin histirii jiyoogiraafii jecha gaafa wal keessa makaa dubbistanii sammuun keessa wanta sanaaf haaraa ta'a waan ta'eef sammuun keessa maaliyaa dammaqaadha wantoota sana gaafa jijjiiraa deemta saabjektoota garaagaraa jijjiiraa gaafa deemtanii wanta sana salphaatti akka hubattan sa'aatii dheeraa akka dubbistanii wanta isin akka isin nuffisiisneef baay'ee isin gargaara jechuudha. Wanti kun immoo kan isin fayyadu sa'aatii dheeraa dubbisuudhaaf si fayyada sammuun keessan akka nuffin yookaan immoo sammuun keessan akka hubatu yookaan active recall isa jennudha jechuudha. Baay'eedhaaf isa baay'ee isin gargaara jechuudha. Inni ja'affaa fi inni baay'ee murteessaan practice question tooftaawwan qo'annaa jiran keessaa inni tokko gaaffii shaakaluudhaan dubbisu jechuudha. Barattoonni baay'een hin dubbisu garuu gaaffii shaakalan. Gaaffii shaakaluun maaliif isin fayyada yoo jettan dandeettii yaadachuu keessanii tokko ni dabala. Akkasumas immoo yeroo gaaffii shaakaltan keessatti dogoggora yoo dogoggortanii dogoggora sana akka sirreeffattaniif baay'ee isin gargaara jechuudha. Dogoggortaniif akka sirreeffattan jechuudha. Yeroo baay'ee namni utuu gaaffii shaakaliin dhaqee gaafa qormaata qoramu yoo dogoggore illee akkamittiin dogoggore jedhee yeroo baay'ee of ceepha. Garuu kanaan dura shaakalaa turte yoo ta'e utuu iddoo qormaataa sana naqeen wanta
dogoggortan san hubachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf gaaffii shaakaluun akkasumallee dhiphina hir'isuuf baay'ee isin gargaara. Asumaan barattoonni qormaata intiransii qoramtan irra deddeebi'ee wanta isin jedhu gaaffiiwwan baay'ee shaakalaa jechuudha. Tooftaawwan qo'annaa keessa jiran keessaa tokko bifa gaaffiitiin gaaffii tokko ofii kennitanii gaaffii sana irratti immoo discussion gochuu gaaffii sana explain gochuun baay'ee barbaachisaadha. Tooftaawwan qo'annaa jiran keessaa inni kun baay'ee isin fayyada jechuudha. Warratti tiippiin isiniif kennu immoo yeroo dubbistan keessatti barataan kamiyyuu wanta inni beekuu qabu hirriba gahaa rafuudha. Barattoonni baay'een halkan guutuu dubbisaa bulanii guyyaa guutuu dubbisaa turanii garuu sammuun isaanii dandeettii seef gochuu isaati baay'ee dhiphaadha. Maaliif yoo jenne sammuun keenya boqonnaa barbaada. Gaafa isiniin jedhu keessattuu halkan gaafa hirriba raftanu sammuun nama akka saayikooloojiin jedhutti shoortii termiinaa gara loongi termii miimooriitti sammuun keessan pirooses kan godhu gaafa hirriba raftanidha waan ta'eef kanaaf hirriba gahaa rafuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka tiipiitti isinii kennuu barbaade viidiyoon irraa akka waan guddaa barattan abdii guutuun qaba. Tooftaawwan qo'annaa ani tarreesse keessaa kamtu isinitti tole komentii irra kaa'uun dagatina. Warri YouTube channel kana subscribe godha akkasumas Telegram channel keenya join godha. Viidiyoo isaanii irratti haga wal argaruutti nagaatti.